Eebila 15 guyyaa gootota irratti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo addoota waraanaa garaa keessatti tarkaanfii jajjabaa loltoota PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuun beekame. Zoonii giddugaleessaa Oonaa Abuunaa Gandabaratitti Reefi gaachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa 80 bakka tokkotti galaafachuun humna diinaa cabsee injifannoo seena qabeessaa galmeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun Korommiin zoonii kibbaa Gujii lixaatti loltoota diinaa 12 ajjeesuun 9 immoo madoo dandamii hin qabneen adabuu beeksisee jira. Bal'ina odeessa kana qindeeffannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Ittaanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Abbooyyee Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun haasaa taasiseen Kaayyoo gootonni Oromoo wareegamaniif fiixaan ni baafna kan jedhan Jaal Gammachuu Abbooyyeen ergaa baga guyyaa gootota Oromoo Eebila 15 isin ga'e jedhu ilmaan Oromoof dabarsanii jiru. Cuunfaa dhaamsa isaanii kanas qindeeffannee jirra. Lammiileen Oromoo guutuu addunyaa keessatti argaman dabalatee barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo magaalaa Finfinnee fi barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo haala addaatiin kabajanii oolanii jiru. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa Eebila 16 2022 kan guyyaa irraa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanaala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo irratti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo addoota waraanaa garaa keessatti tarkaanfii jajjabaa loltoota PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuun beekame. Zoonii giddugaleessaa Oonaa Abuunaa Gandabaratitti Reefi gaachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa 80 bakka tokkotti galaafachuun humna diinaa cabsee injifannoo seena qabeessaa galmeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun Korommiin zoonii kibbaa Gujii lixaatti loltoota diinaa 12 ajjeesuun 9 immoo madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa keessa socho'u jala bultii guyyaa gootota Oromoo irraa loltoota mootummaa bilxiginnaaf lolan hedduu ajjeesuu hime. Haaluma kanaan Oonaa Abuunaa Gandabarat handaara magaalaa Abuunaatti guyyaa kaleessaa Eebila 14 2022 loltoota mootummaa bilxiginnaaf akkasumas kanneen bilxiginnaa tumsuuf Oromiyaatti bobba'an 80 ajjeesuun hedduu madeessuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonichaa himee jira. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo onichaa argateef jiraattonni naannoo gammachuu isaanii ibsachuunis dhagaamee jira. Yeroo ammaa mootummaan Abiy Ahmed maqaa duulaa farra riphee lolaa jedhuun uummata Oromoo irratti duula qindaa'anii jiraachuu beekamaadha. Haaluma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii lixaa Cibraan Maddaal Boodaa aanaa Birbirsa Kojowaa seenuudhaan ganama sa'aatii 11 daqiiqaa walakkaarraa kaasee baruuda itti buuseen lukeelee diinaa hattootaa fi saamtota uummata Oromoo kan taate nama 12 battalatti yommuu ajjeesu 9 immoo madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Akkasumas nama maqaan isaa Godaanaa Gannaalee Duubee jedhamus hidhannoo guutuu waliin qabuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dhiyeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee AK5 irraa hiikkatuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu eeree jira. Lolli hanga bilisummaatti itti fufa. Bilisummaa walabummaa fi birmadummaan hidhannoo qofaan dhufas jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Ittaanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Abbooyyee Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun haasaa taasisee kaayyoo gootonni Oromoo wareegamaniif fiixaan ni baafna kan jedhan
Jaal Gammachuu Abbooyyeen ergaa baga guyyaa gootota Oromoo eebila 15 isin ga'e jechuun ilmaan Oromoof dhaamsa dabarsanii jiru. Ittaanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu Abbooyyee guyyaan gootota guyyaa warra bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf wareegamanitti yaadannu irraa barannudha jedhan. Akeeka isaanis kudhaammanne galma qabsoo keenyaaf kan itti hojjennu jedhan. Guyyaan gootota Oromoo guyyaa gootonni keenya shira diinaa farra tokkummaa ta'e fashalsuun wal faana itti wareegamanidha. Nutis kaayyoo isaanii qabanne karoora diinaa dura tokkummaan dhaabbachuun erbuu keenya haaromfanna jedhan qondaalli olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kun. Sirni bilxagannaa fi finxaaleeyyiin abjuu minilik qaban ji'a tokkotti waboo balleessina jechuun yeroo duula Oromoo irratti bananitti gootota keenya kan yaadachaa jirra kan jedhan ajajaan olaanaa waraanichaa. Murni bilxagannaa dirree waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u keessatti humnoota naannolee finxaaleeyyii faannoo fi humna addaa Amaaraa liyyuu poolisii Somaalee, humna addaa Oromiyaa fi milishaa Oromiyaa, humna tikaa fi waraana Eertiraa fi impaayera Itoophiyaa bobbaasuun duula Oromoo cabsuuf weerara seenuu yaadachiisan. Kun itti fufiinsaan weerara minilik akka ta'etti fudhatama jedhan. Yeroon isaa immoo yeroo Oromoon wareegama gurguddaa kaffalee qe'ee fi dhuunfachuuf jiru jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoos karoora diinaa hubatee wal'aansoo godhe jabeessaa jira kan jedhan Gammachuu Abbooyyee biyya keessaa fi ala warra tumsa godhaniif galata qaban ibsanii jiru. Tumsa kallattii hundaan gootan cimsaa itti fufaa. Qeerroof qarreen gara waboo kottaa diina Oromoo balleessuu nu waliin qoladhaa jedhan. Dirree qabsoo dabalataa uumuu fedha qabsoo horuu sagalee waboo ol kaasuu irrattis hojjechuun nu cina dhaabbadhaa jechuun uummata Oromoo biyya keessaa fi ala jiruuf waamicha godhanii jiru. Lammiileen Oromoo guutuu addunyaa keessatti argaman dabalatee barattoota dhaabbilee barnootaa olaanoo magaalaa Finfinnee fi barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa eebila 15 guyyaa gootota Oromoo haala addaatiin kabajanii oolanii jiru. Qeerroon bilisummaa Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa kaleessa eebila 15 2022 guyyaa gootota Oromoo sirna ho'aatiin kabajaa akka oolan maddeen nuuf himan. Miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa yaada miidiyaaf kenneen guyyaan kun guyyaa Oromummaa du'aa ooledha, nutis akeeka jaallan keenya irratti wareegaman galiin ga'uuf hirbuu keenya haaromsannee jirra jedhe. Haaluma wal fakkaatuun qeerroon bilisummaa Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo magaalaa Finfinnee keessa jiranis guyyaa gootota Oromoo eebila 15 waggaa 37ffaa haala ho'aatiin kabajanii ooluu himanii jiru. Qeerroon bilisummaa Oromoo kabaja guyyaa gootota Oromoo kanarratti seenaa eebila 15 wal yaadachiisuun haala qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa keessa jiru irratti mari'achuun qabsoo finiinsuuf irbuu keenya haareeffanneera jedhan. Guyyaa eebila 15 2022 Oromiyaa guutuu keessatti qabsaa'ota akkasuma uummata Oromoo bal'aan haala addaatiin kabajaa oolee jira. Xumura irrattis Shawaa Lixaa naannoo Taalellaa hidhattoota faannoo Amaaraatiin manneen 40 ol gubachuun lubbuu namaa darbee. Godina Shawaa Lixaa aanaa naannootti haleellaa hidhattoonni Amaaraa raawwataniin manneen jireenyaa qonnaan bultoota 40 olii fi beeyladoonni gubachuun akkasumas lubbuun namootaa baduu waajjirri koominikeeshinii aanichaa beeksise. Haleellaa akka lakkoofsa Habashaatti eebila 2 2014 gandoota aanichaa Alii Aboo Saree fi Ulee Geetaa Karrayyuu jedhamanitti raawwatameen manneen jireenyaa qonnaan bulaa 46 beeyladooti mana keessa turan guutummaatti barbadaa'uun waajjirri koominikeeshinii kun himee jira. Dabalataan ammoo eebila 4 2014 godina Shawaa Lixaa aanaa naannootti finxaaleeyyiin Amaaraa miidhaa lubbuu fi qabeenyarraan ga'aa jiraachuu obbo Alamaayyoo Warqoo bulchaan aanaa naannoo waabeffachuun waajjirichi beeksisee jira. Haleellaa wal fakkaataa hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatu Abaaw Shaniin miidhaa nurraa ga'aniiru jechuun halkan da'oo godhatanii akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 27 bara 2014 raawwatanis aanichatti ganda Hurrumuu Qorkeetti maatii tokko keessaa
Namoonni 4 yoo ajjeefaman namoonni 6 biroo ammoo madaa'us waajjirri koominikeeshinii aanichaa gabaasa fuula Facebook isaa irratti baaseen beeksisee jira. Kanaan duras dhuma baatii sadaasaa keessa godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo gandoota 5tti haleellaa wal fakkaataa raawwateen namoonni ajjeefamu BBC'n jiraattotaa fi bulchaanichaa obbo Warqinaa Furgaasaa dubbisuun gabaasee ture. Qonnaan bulaan aanichaa ganda Alii Aboo Saree BBC'n dubbise. Obbo Duulaa Baayyoo manni isaanii akkasumas kan abbaa isaanii haleellaa sanbata galgala raawwatameen jalaa gubachuu himu. Waajjirri koominikeeshinii aanichaa manneen 46 gubachuu himu malee qonnaan bulaan kun akka jedhanitti ganda isaanii qofaatti manneen gubatan 100 ol ta'u jedhan. Haleellaan hidhattoonni raawwatan kanaan mana beeyladootaa fi midhaan isaan jalaa gubachuu kan himan qonnaan bulaan kun harka duwwaan hafee jedhu. Boqqolloo kuntaala 37, xaafii kuntaala 16, uffanni otoo hin hafin mana koo faana gubatee lubbuu koo malee wantiin qaboomtu hin hafne jedhan. Manni horii fi qabeenyi qonnaan bultoota ollaa isaanii biroo horatan. Haaluma wal fakkaatuun sanbata darbe galgala naannoo sa'aatii tokkotti hidhattootaan jalaa gubachuu himu obbo Duulaa Baayyoo. Namoonni horii midhaanii fi manni isaanii gubatee bakkeetti hafan jedhan haala ture wayita ibsan. Gaafa sana haati isaanii balaa qe'ee isaaniirra qaqqabe jalaa lubbuu ooluuf otoo baqatanii kufanii miidhama qaamaaf saaxilamu kan himan obbo Duulaan hospitaala Walisootti wal'aansarra akka jiran dubbatu. Bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Diidhaa Guddataa hidhattoota miidhaa namaa fi qabeenyarraan qaqqabsiisuun shakkaman 7 hanga yoonatti to'atamu gaazexaa mootummaa kan ta'e bariisaatti himaniiru. Hidhattoonni kun aanaa ammayyaarraa gara aanaa noonnootti ce'uun haleellaa kana raawwatanii jedhu. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.